waaqayyo bakka jirtanitti isin wajjin haa ta'u. Araarsummaan haadha keenya eegumsa ergamoota hunda keenya wajjin haa ta'u. Akka jaalala waaqayyootti koorsii dubbii Maariyaam kutaa arfaffaasaa itti fufna. Waaqayyoon akka nu barsiisu, akka nu gorsu, akka nu jajjabeessu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kutaa arfaffaa keessatti seenaa dhalootaa, hidda dhalootaa fi haala guddina giftii keenya dubaroo Maariyaam ilaalla. Seenaa dhalootaa yookiin immoo hidda dhaloota giftii keenya dubaroo Maariyaam akkasumas haala guddina ishee kan laallu ta'a. Waaqayyoon akka nu barsiisu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa ati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam akkuma yeroo darbe kaasne waa'ee ishee dubbachuun, waa'ee ishee barreessuun osoo bishaan yookiin bokkaan qalama ta'ee dachiin immoo waraqaa ta'e kan nu ga'u miti jedhu hayyoonni. Egaa ati keenya dubaroo Maariyaam itti dabalees immoo biiftuu kana bifa ishee ho'a ishee waliin kaasuudha waa'ee ishee dubbachuun. Jechoonni jedhaman kun waa'ee dubaroo Maariyaam dubbatamee kan hin dhumne kan biraan gahamne garuu aga waaqayyo nuuf eeyyame, aga waaqayyo nu hubachiisee fi aga inni nutti argisiise irraa waan xiqqoo barannaa. Waaqayyoon ammas daddabalee akka nu barsiisu, isa baranneen akkatti jiraannu akka nu gargaaru eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa hiddi dhaloota giftii keenya dubaroo Maariyaam sanyiiwwan qulqullaa'oo irraa akkuma Faaruu 86 lakkoofsa 1 irratti masarataatihaa usta abdaara beeta Kiristiyaan. Maddi ishee tulluu qulqullaa'oo irraa akkuma inni jedhu ati keenya dubaroo Maariyaam maddi ishee, argamni ishee tulluuwwan qulqullaa'oodha. Tulluun fageenyaa mul'ata, namni dhoksuu hin danda'u, irra dhaabatanii biyya hunda bakka fagootti arguu akkuma danda'an tulluu kan jedhame jireenya qulqullootaati, qulqullootadha jechuudha. Baraan gabaraatti kan mul'atan, kan dhoksuu hin dandeenye, gaarummaan isaanii fageenyaa kan mul'atu, namoota hundatti kan mul'atu tulluudhaan fakkeeffamu qulqulloonni. Kanaaf maddi ishee tulluu qulqullootaati jechuun kan isheen irraa argamte qulqullootadha, isheenis qulqulleettiidha jechuudha. Kanaaf maddi ishee tulluu qulqullaa'oodha. Tulluun egaa ol ka'aadha, hunda caalee mul'ata, fageenyaa mul'ata, baraan gabaraatti mul'ata, isa dhoksuun hin danda'amu tulluu. Qulqulluunis akkasidha. Qulqulluun tokko qulqullummaan isaa dhalootaa dhalootatti jira. Egaa giftiin keenya dubaroo Maariyaam tulluu qulqulloota irraa argamte jechuun ishee maatii qulqullootaa irraa qulqullummaan isaanii baraan gabaraatti kan himamu, dhalootatti kan himamu, fageenyaa kan mul'atu qulqulloota irraa argamte jechuudha. Egaa karaa harmee ishee karaa qulqulleettii Haannaa dhaloota 8 duubatti deebinee yoo lakkoofne maatii qulqullaa'oo akka ta'e seenaan nutti himaa jechuudha. Magaalaa Yerusaalem keessa Pheexirqaa fi Teektaa kan jedhaman haadha manaa fi abbaa manaatu turanii jedha. Isaanis qabeenyi isaanii lafatti kan baay'ate, badhaadhinni isaanii kan baay'ate, Waaqayyoo fi uummata biratti baay'ee jaalatamoo kan ta'anidha jedha. Jarreen kun haala kana ta'anii garuu maaliin qabanii? Ilmoon qabani. Qabeenyi isaanii baay'eedha. Nama fuulduratti, Waaqa fuulduratti jaalatamoodha. Garuu immoo ilmoo kan isaan dhaalu, kan maqaa isaan dhoofsisu hin qabani. Bara sanatti immoo dhala dhabuun abaarsa ture. Maaliif Waaqayyo horaa baay'adhaa jedhee dachii guutaa jedhee eebbiseera. Kana garuu kan hin raawwanne Waaqayyo kan isaan abaareedha jedhanii uummatarraa adda ba'u turani, ni ceepha'amu turani. Egaa akka bara keenyaa miti. Bara keenya namni ilmoo godhachuu baratti baqatu, eebba Waaqayyo baratti jibbuudha. Bara sana garuu ilmoo dhabuun mallattoo abaarsaa jedhamee beekama. Namni ilmoo hin qabne illee baay'ee gadda. Qabeenya dhabuurra ilmoo dhabuurra qabeenya dhabuu wayya ture. Isaan garuu qabeenya qabu. Guyyaa tokko silumaa Pheexirqaan gara mana galmeessaatti ol seene qabeenya isaa hunduma galmeesse laalee jedha. Sangaa, qarshii, warqee, re'oota, gaala, hoolota isaan kan kana hundumaa lakkaa'ee safaree kan biraan ga'amne ta'uusaa argee haadha manaa isaa Teektaadhaan akkana jedhee jedha. Yaa obboleettii koo, qabeenyi nuti qabnu baay'inni isaa lakkoofsaa fi safaran qabu, hedduudha. Garuu maal godha ijoolleen qabnu? Yeroo jedhutti isheenis fuula ishee gurraachessite. Maaliif bakka godaannisa ishee tuqe waan ta'eef gadditee akkana jedha. Yaa giiftii koo, Waaqni Israa'el anaan yoo na dhaloota illee karaa keessii kennuu danda'a waan ta'eef dubartii biraarraa ilmoo godhadhuu jetteeni jedha. Qalbeeffadha. Sababa kootiin, abaarsa kootiin ati ilmoo dhabuurra yeroo biroo deemi dubartii biroorraa ilmoo godhadhu yeroo ittiin jettutti akkuma ogeessichi Salamoon fakkeenya boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irratti afaan qulqullootaa burqaa jireenyaati. Kan cubbamtoota garuu cubbuutiin haguugamtii jedha. Fakkeenya boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irratti afaan warra qulqullootaa burqaa jireenyaati. Kan cubbamtoota garuu cubbuudhaan haguugamtii. Akkuma jedhu Pheexirqaan Waaqni Israa'el ragaadha. Ani waan hamaa akkasii kan raawwachuu miti yaadeeyyuu hin beeku. Tin jedha.
raawwachuu miti yaadellee hin beeku. Waaqayyo ilmoo nu dhoowwatus qulqullummaadhaan cimnee haga dhumaatti dhaabanna malee hojii sagaagalummaa hojii gara dubartii biroo deemu ilmoo barbaachaaf jedhee waaqa koo gaddisiisu hin raawwadhu. Waaqayyo yoo nuu kenne hin ta'a, yoo inni nu dhoowwate garuu akka jaalala isaa haa ta'u jedhee waan kana raawwachuu miti yaadee akka hin beekne ragaa ba'eef. Maatii Waaqayyo sirraa wanti qalbeeffannu egaa waan tokko yoo dhabne karaa cubbuutiin, karaa Waaqayyo hin jaallanne, karaa Waaqayyo gaddisiisuun argachuuf yaaluun barbaachisaa akka hin taane Waaqayyo guyyaa inni barbaade akka inni barbaadetti akka nuu kennuufi isa abdiidhaan obsaan eeggachuu qofa akka qabnu asirraa baranna. Ilmoo dhabe jedheedhaaf waaqa koon gaddisiisu, haadha manaa koos hin gaddisiisu, gara dubartii biraas hin deemu. Abdiidhaan obsaan Waaqayyo eeggadha malee jechuusaa cimina guddaa kan irraa barannudha jechuudha. Egaa haala kanaan cimanii osoo jiranii guyyaa tokko garuu haati manaan Pheexirqaa Teektaan abjuu isheetiin waan tokko argite. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiruuti. Abjuu isheetiin waan argite kanas abbaa manaa isheetti himte. Jabbii adiin gadameessa koo keessaa yeroo isheen baatuun argi. Jabbii adiin kunis akkasuma dabareedhaan hanga dhaloota torbaatti jabboota adii deesse. Isheen torbaffaan garuu ji'a deesse. Jiini immoo biiftuu deesse jettee abbaa manaa isheetti abjuu kana himti. Yeroo kana Pheexirqaan akka eeyyama Waaqayyotti nama abjuu kana hiikuu barbaacha akka deemee fi abjichas hiikoo isaa waliin akka dhaga'e, namni abjuu hiikus abjichi gaarummaa akka qabuu fi Waaqni Israa'el akka isaan yaadate, araara isaatiin akka isaan yaadate, akka isaan daawwate, jabboonni torban kun dhaloota isaan irraa dhalatu haga abba torbaatti dubartoota fuula duratti qajeeloo, fuula Waaqayyootti amanamoo qajeeloo ta'an akka dhalatan. Jiini dhalattu sun garuu uumaadhaa gadi, uumamaa immoo ol kan taate, dhala namaa uumamaa hundaa ol kan taate, uumaadhaa gadi kan taate qulqulleetti akka taatee fi waa'een biiftuu garuu naaf hin ifne jechuudhaan namni abjuu hiiku sun deebiseef jechuudha. Dhaloota gaggaarii qajeeloo inni jiini torbaffaan uumaadhaa gadi, uumamaa ol kan taate, qulqulleetti kan taate, qajeeltuu kan taate, kabajamtuu ulfaattuu kan taate, isheen biiftuu garuu isaaf akka hin ifne itti hime. Innis kanuma galee haadha manaa isaatti hime. Waa'een biiftuu naaf hin ifne jechuudhaan erga itti hime abjuu kana dhaga'anii gammadanii gara mana isaaniitti deebi'anii jedha. Haala kanaan mucaa gaarii argatanii jedha. Fakkeenya boqonnaa 3 lakkoofsa 33 irratti abaarsi Waaqayyoo mana warra cubbamtootaati. Manni qulqullootaa garuu ni eebbifamaa jedha. Manni warra cubbamtootaatti maaltu ta'a? Abaarsa ta'a. Mana warra qulqullootaatti immoo eebbatu ta'a jedha. Mana keenyatti eebbi akka ta'u Waaqayyo hunda keenya nu gargaaru. Egaa ilmoo dhabuun isaanii abaarsaan osoo hin ta'in guyyaa isaa eeggate fedhii Waaqayyootiin akka ta'uu fi Waaqayyo yeroo isaa yeroo ga'utti raajii ajaa'iba hojjechuuf akka ta'e nu hubachiisa jechuudha inni kun. Kanaaf abaarsa akka hin taanedha. Abaarsi warra mana warra cubbamtootaatidha. Manni warra qulqullootaa garuu ni eebbifamaa jedha fakkeenya 3:33 irratti. Akkuma jedhugaa gaarummaan isaa kan hin dhumne ji'a 9 booda namoota gaggaarii kanaaf mucaa durbaa akka kenne, maqaan mucaa isaanis He'emeen jedhanii akka moggaasan nutti himaa jechuudha. Haala kanaan He'emeen Dardariin deesse, Derdiin Toonaa deesse, Toonaan immoo Sikaariin deesse, Sikaar Hermellaa deesse, Hermellaan Seetinaa deesse, Seetinaan immoo Haannaa deesse jechuudha. Haannaan immoo haadha keenya Giftii Dubaroo Maariyaam akka deessedha. Egaa Pheexirqaa fi Teektaa irraa kan hafe hanga Haannaatti dhaloonni torban kun dhaloota qulqullaa'oo hidda dhaloota Giftii keenya Dubaroo Maariyaamitti lakkaa'amanidha malee isaanuma qofa miti. Walumaa galatti seenaan akka nutti himutti dhiironnis akka jiran, walumaa galatti dhiirota 67 gidduu kan akka jiran haga Haannaatti jechuudha. Pheexirqaa fi Teektaarraa haga Haannaatti dhaloonni 67 akka jiran, namoonni biroos akka jiran, isaan kun garuu dhaloota qulqullaa'oo gaa'ela qulqulluudhaan, qulqullummaadhaan dhalachaa dhufan ta'uu isaanii nutti himaa jechuudha. Haaluma kanaan egaa gara dubbii ijoo keenyaatti yoo dhufnu Haannaan nama gaarii, nama qajeelaa, fuula Waaqayyoottis, fuula namaattis nama amanamaa taatee guddatte. Isheenis akkasuma nama yeroo umurii ishee ga'utti nama Waaqayyo jaalatu, qomoo warra moototaa kan ta'an, jaalatamaaf kabajamaa nama Iyyaaqeem jedhamutti akka heerumte, Iyyaaqeem waliinis wal jaalatanii jaalalaan gammachuudhaan akka jiraatan. Haa ta'utii garuu kan
teektaaf Phexirqaa mudate isaan mudachuu isaanii seenaan nutti hima. Isaanis ilmoo dhabuu isaaniiti. Haa ta'uti qabeenya osoo qabanii isaanis akkuma Phexirqaaf teektaa gammachuun jaalalaan osoo wal jiraatanii garuu jireenya isaanii gaa'ela isaanii gaaffii keessa kan galchu kan isaan qoru ilmoo dhabuun isaan mudatee ture. Ilmoo haa dhaban malee wal mufachuun gargar bahuun yookaan aariin biroo murtoon biroo abdii kutannaan biroo takka illee isaan irraa hin argamne. Gammachuudhaan Waaqayyoon kadhachaa Waaqayyoon waaqessaa jaalala guddaadhaan waliin akka jiraatan seenaan himaa jechuudha. Isirraa wanti guddaan nuti barannu qormaata kam keessa illee jiran Waaqayyo waaqessuu, Waaqayyo kabajuu, Waaqayyo jaalachuu, Waaqayyo abdachuuf eeggachuu akka qabnu qulqulloota kanarraa baranna. Egaa isinitti meera sila bara sana ilmoo dhabuun mallattoo abaarsaa ture. Kan abaarametu ilmoo dhabaa kan Waaqayyotti dheekkamedha jedhanii waan yaadaniif hawaasarraa adda ba'u. Loogii guddaa, cunqursaa guddaatu isaan irra ga'a ture. Kana hundumaa danda'anii jaalalaa wajjin jiraachuun isa guddaadha. Gaa'ela ofii eeganii waliif amanamanii Waaqayyo ofiitiif amanamanii jiraachuun abdii kutannaa malee jiraachuun abdii kutannaa malee Waaqayyo kadhachuun cimina kiristaanummaa isa guddaadha jechuudha. Alaa qalbeeffadha. Bara itti namarraa adda ba'an hawaasa keessa deemuu hin dandeenye. Mana kiristaanaatti aarsaan isaanii fudhatamuu hin dandeenye. Silumaa seenaan akka nutti mutti yeroo isaan aarsaa mana kiristaanaa fuudhanii deemanitti aarsaan lubni mana qulqullummaa aarsaa maseenotaa hin fudhu jedhee isaan ifata ture. Ilmoo dhabuurraa kan yaanni isaanii miidhame irratti arrabsoon kun immoo deebi'ee isaan miidha. Aarsaa maseensotaan fudhadhu. Sababni isaa waan Waaqayyo isin eeyyameef horaa baay'adhaa. Dagaagaa, dheebanaa, dachii guutaa, eebba jedhu hambistaniittu isin abaartota miti isaaniin jedha ture. Horaa baay'adhaa, dachee guutaa isa jedhu hambistaniittu isin abaaramtoota miti aarsaa keessan aarsaa maseenotaa hin fudhadhu jedhee isaan dheekkama ture. Kana qofaa miti. Aarsaarraa kan hafe namoonni biroon kan sooratan haftee aarsaa akka soorataniif isaaniif hin kennu ture. Isaan dhowwata ture. Kana ilaalanii imimmaan buusanii gaddanii bu'aa akka turan. Siruma guyyaa tokko taatee kanatti gaddanii muka jala taa'anii guugee ilmoo ishee waliin taphattu mukeen lalistee daraaraa firii godhattu ilaalanii imimmaan hadhaa akka boosee haati keenya qulqulleetti Haannaan seenaan nutti himaa jechuudha. Yaa Waaqayyo guugeewwan amala isaaniitiin akka wal horan mukeen immoo akka daraaranii fi firii godhatan kan gootu ani garuu uumamni koo dhakaadhaayi. An dhakaadhaayi jettee Waaqa ishee gaafatte. Maaliif ilmoo akkan godhan akka hin horre akkan baay'an uumama namaaf kennite nama miti bineensaaf biqilootaaf kennite maaf na dhoorkatte jette imimmaan hadhaa akka boos Waaqayyoof abdii kutannaa malee akka kadhatte seenaan nutti himaa jechuudha. Haala kanaan gara mana isaaniitti galanii akkuma Faarsaa 17 lakkoofsa 6 irratti yeroo dhiphinaatti Waaqayyo nan waammadhe gara Waaqayyootti nan iyye mana qulqullummaa isaa keessas sagalee koo ni dhaga'e iyyi koos fuula isaa duratti gara gurra isaanii seente akkuma jedhe qulqullichi Daawit aarsaa isaanii dhaga'e iyya isaanii dhaga'e kadhannaa isaanii dhaga'e jechuudha. Yeroo isaan dhiphatanitti isaan dhaga'e isaanis Waaqayyoof akkana jedhanii waadaa galan. Yaa Waaqayyo ilma dhiiraa yoo nuuf kennite nuuf qotee qonforee laa ijaaree haa nu tajaajilu hin jennu. Mana kee haa tajaajilu siif kennina. Ati yoo nuuf kennite nummoo siif kennina. Durbas yoo taate kan nuti arganne qoraan cabsitee bishaan waraabdee nu haa gargaartu hin jennu. Mana Waaqayyoof leemmatii warqee hodhitee golgaa yookaan maggaarrajaa footee mana Waaqayyoo qulqulleessitee haa tajaajiltu. Waaqayyoof kennina jedhanii Waaqayyoof wareeganii jedha. Haala kanaan adoolessa guyyaa 30 abjuu arganii bulan. Erga wareeganii erga Waaqayyo kadhatanii abdii kutannaa malee abdiidhaan amantaan erga Waaqayyo kadhatanii adoolessa gaaf guyyaa 30 abjuu arganii jedha. Abjuun isaanis Haannaan Iyaaqeemiin dhadhaabanni kee lalistee firii godhattee namni hunduu osoo firee ishee sooratuun argee jetti. Iyaaqeemiin dhadhaabanni yookaan uleensaa lalistee firii godhattee namni hunduu osoo firii sana sooratuun argee jetteetti. Innis immoo deebisee abjuun ni arge immoo guugee adiin samiiwwan torbaan tarsaastee dhuftee mataa kee irra osoo isheen qubattuun argee jedha. Kan isheen argite dhadhaabanni Iyaaqeem lalistee firii godhattee namni hunduu
soorachuu isaati. Kan inni arge immoo gugee adiin samiiwwan torba tarsaastee dhufte mataa isheerra qubachuu sana argaa jechuudha. Egaa abjuu kana bu'uura godhatanii maalummaan abjuu kana, hiikoon abjuu kana, dhugummaan abjuu kana akka isaaniif galu egaa asirratti wanti arganii guyyaa torbaaf subaa'ee qabatanii guyyaa ja'affaan xumurame gaaf guyyaa torbaffaa yookaan hagaya torba jechuudha. Giftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam gara yookiin gadaamessa Haannaa keessatti ni uumamte yookiin ni ulfaa'amte jechuudha. Hagaya torba. Abjuu isaanii arganii hagaya torba subaa'ee qabatanii guyyaa torba booda gaafa hagaya torba uumamuu ishee yookiin ulfaa'amuu ishee seenaan nutti himaa jechuudha qulqulleettiin dubaroo Maariyaam. Haala kanaan egaa akkuma bara duuka bu'ootaa qulqulluu Phexros fa'aa gaaddidduu isaaniitiin hojii ergamtootaa boqonnaa 5:15 irratti akkuma argannu gaaddidduu isaaniitiin qulqulluu Phexrosis qulqulluun Phaawulosis uffata isaatiin namoota fayyisaa turan. Haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam garaa Haannaa keessa teessee guyyaa uumamte irraa kaastee ajaa'iba hojjechuu eegalte jedha. Siluma adaadaa Haannaa kan taate, adaadaa ishee kan taate Beersaabee kan jedhamtu qaroo dhabeettii turte jedha. Qaroo dhabeettii qaroo ishee yookiin iji ishee kan hin argine ture. Yaa Haannaa Waaqayyo si yaadate. Maaliif abaarsa kee arrabsoo keessarraa haqeera. Harmi kee gurraacha'ee jira, hidhiin kees goggogeera jettee gara Haannaa yeroo qaqqabattutti iji ishee saaqameefi jedha. Yeroo isheen gara Haannaa qaqqabattutti iji ishee saaqame, iji Beersaabee jechuudha. Yeroo kana gammaddee ajaa'iba kana kan argan dhukkubsattoonni hedduun dhufanii ishee irraa fayyaa akka turan, garaa ishee qaqqabatanii fayyaa akka turan seenaan mana kiristaanaa ragaa ba'a jechuudha. Kana qofa miti. Saaminaas kan jedhamu mucaan obboleettii Haannaa kan isheen baay'ee jaallattu yeroo du'etti isaaf boo'aa turte. Akka aadaa isaaniitti reenfarra naannoftee osoo boossu gaaddidduun Haannaa reenfa sanarra yeroo qubatutti namni Saaminaas jedhamu kun utaalee ka'ee jedha. Saanduqa keessaa utaalee yeroo ka'utti namni hunduu ajaa'ibsiifate. Yeroo kana maal jedhani? Garaa Haannaa keessatti kan uumamte daa'imti xiqqoon ergamoonni samii qulqulloonni yeroo galateeffatan argee. Isheenis du'a kana keessaa na kaaste. Ergamoonni marsanii ishee galateeffatu. Uumamtee garaa Haannaa keessa osoo jirtu jechuudha. Haala kana ajaa'iba kana argee du'aas yeroo ka'utti egaa du'aa ka'umsa Saaminaas irraa kaasee hammeenyaaf kan hin ceesne gaarummaarraa kan maseenan Ayihudonni raajii kana arganii inaaffaa gadhee inaaffaa hin taane inaafanii jedha. Sanyii ishee kan ta'an qomoo ishee kan ta'an Daawitii fi Solomoon waggaa 40 akka qiricaa nu reebanii akka gagaa nu cobsanii nu bitaa turanii. Amma immoo Haannaan isheerraa kan dhalatu biiftuu deessi yookaan immoo du'aa kaasuu jalqabdeetti jedhanii gaafa dhalatte immoo gaafa isheerraa dhalatte immoo maaltu ta'a? Kun hundumtuu osoo hin ta'in biyyaa baasuu qabna, ajjeesuu qabna, tarkaanfii irratti fudhachuu qabna jedhanii Haannaa fi Iyyaaqiim irratti kaka'anii jedha. Egaa ari'annaan giftii keenya dubaroo Maariyaam, godaansi dubaroo Maariyaam guyyaa uumamte irraa kaasee osoo isheen hin dhalatin garaa haadha ishee keessa osoo jirtu akka ta'e nutti agarsiisa. Haala kanaan ari'atanii Iyyaaqiimii fi Haannaanis kana gaafa dhagaan, gungummii kana gaafa dhagaan ni baqatanii jedha. Haala kanaan godaananii osoo baqatanii jiranii tulluu Libaanos gubbaarratti haati keenya giftiin keenya dubaroo Maariyaam caamsaa gaafa tokko kan isheen dhalatte jechuudha. Weedduu caalu ogeessichi Salamoon kitaaba isaa weedduu caalu boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti yaa misirroo koo Libaanos irraa koottu jedha. Libaanos irraa misirroon ni dhufti yookiin immoo yaa misirroo koo Libaanos irraa koottu jedhee yaa miidhagduu jedhee kan inni giftii keenya dubaroo Maariyaam osoo isheen hin dhalatiin weeddise kanaafidha jechuudha. Dhaloonni giftii keenya dubaroo Maariyaam akka namoota kaanii gammachuun manatti osoo hin taane tulluu gubbaa irratti manaa baqattee Addaam isa godaan mana isaa kan ta'e gannatii kan ba'e gannatitti deebisuuf ofii isheetii alatti tulluu Libaanos gubbaatti dhalatte jechuudha. Egaa guyyaan kun caamsaa gaafa tokkooti. Yeroo kana aduurra harka torba kan dhiftu miidhagduu kan taate
urgoonni ishee shittoo yookiin urgooftuu kan caalu jedha. Urgooftuuwwan bibbeekamoo fi gatiin isaanii mimmi'aawoo ta'an kan caalu. Bifti ishee daammaa fi aannan caala kan namatti tolu, fooliin ishee kan bareedu, kan mi'aawu, ajaa'ibsiifamtuun giftiin keenya dubaroo Maariyaam ni dhalatte. Namoonni kana arganii gammadanii gaarummaa Waaqayyoo ajaa'ibsiifatanii shuummoo fi bixxillee yookiin qiixxaa qabatanii gara Iyyaaqeemii fi Haannaa dhaqanii achi guyyaa 7 akka turan hulduu affeeluun shiimmoo affeeluun achitti gammachuudhaan kennaa Waaqayyooti waan ta'eef kun ajaa'iba Waaqayyooti jedhanii maqaa ishee Maariyaam jedhanii akka moggaasanii fi dubaroo Maariyaam tulluu sanarratti akka dhalatte haala kanaan dhaloonni giftii keenya dubaroo Maariyaam ni himama jechuudha. Egaa arrabsoon isaanii irraa haqamuudhaan Waaqayyo kennaa nuu kenne nu yaadateera, gammachuu nu taasiseera jedhanii Maariyaam jedhanii maqaa moggaasanii Maariyaam jechuun kennaa Waaqayyo jechuu akka ta'e seenaan nutti himaa jechuudha. Haalli hiddi dhaloota giftii keenya dubaroo Maariyaamii fi haalli dhaloota haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kana fakkaata. Yeroo itti aanutti haala guddina giftii keenya dubaroo Maariyaam ilaallaa. Kan nu barsiise, kan nu gorse maqaan Waaqayyo kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Eebbi haadha keenya gargaarsummaan qulqullootaa, araarsummaan ergamoota hunda keenya wajjin haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.